Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni YouTube chaanaalii kan taatan fakkeenyaaf yeroo duraatiif kana yaaleen ture jira. Kirrii hin qabu sila ta'eef akkanumatti kirruma ta'ee argee banana milqoo yaalii ta'a jedhee yaaleen ture. Fakkeenyaaf ammoo sini kan agarsiisa jechuudha. Yeroo jalqaba isaatiif fakkeenyaaf akkanatti ni marra akkanatti marree raawwanne. Maaliif osoo biyya keenya jiraanne yookaan kirriiwwan adda addaa binnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkanatti ni hojjennaa deebisnee maaliif yookaan nama dhibuus danda'a. Hin dhufna akkanatti binnee raawwanne hin deebisna. Nama fakkeenyaaf daantilii garuu hojii isaallee baay'ee nuunan hojjedha malee baay'eellee isaa hin deebisla ta'eef fakkeenyaaf isaan nu dhufin. Sahanuma xiqqoodha fiifin hojjedha jechuudha. Akkanatti hin deebisna. Booddee akkana goonee raawwannee soorsinee kanatti hin dhufna. Amma marsaa duraa xumurree jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkatti xumurree jira. Yoon barbaade sigaajjaatti gochuu yoon barbaade akkana naan godha. Kaasnaan booda akkanatti deebisee raawwadhe ammas akkanatti nan mura. Asitti nan buusa. Kaasnaan booda kirriin baay'ee furdaa sila ta'eef dafee keechan ba'u. Akkanatti keechan as doorsaa deebisee ammas iddoo kanatti nan deebisa. Ammas dammoo deebisee sigaajjaa biraa asitti nan buusa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti sigaajjaa biraa akkanatti nan buusa. Kirrii maaliif yeroo baay'ee furdaa sila ta'eef isheen jedhe jechuudha. Kaasaan akkatti nan xalafadha. Xalafadhee raawwadhe. Kaasaan ammasitti deebisee akkanatti nan buusa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa duraatti irra hin jira jechuudha.